Asirratti kennitu akka jirachuudha asumaan Eid Mubarak isiniin jedha garbuu qopheeffadhee jira hanga naaf gahaa jedhu jechuudha ani eelee lama kaa'uuf ta'aa jira asirrattillee baldillee ulee qopheessee jira asirratti distiillee qopheeffadhee jira jechuudha distii akkuma isin argitan kana ani distii kana akka duubni isaan gurraachanneef jedhee wannan itti dime laargoo fi daaraatti dibechuudha walitti baxaabbatee asirratti kinooti garbuu kiyya kaa'aa jira garbuu kana bakka lamatti qoodeeti ani akaayii hin qabu akaayiin qabu waan ta'eef maaliin akaa'aa jira albiidhaan akaa'aa jira yoo xiqqoo harka nama gubaa sirrimatti nama gubaa harka sababa saniif akkasumatti akaa'aa jira haa ta'u malee garuu maashaallah baay'ee bareeda akaa'ame jechuudha haa ta'u malee bareeda na akaa'ame akkana fakkaata assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shamarka fuune jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya kan onni qulqulluu raamadde isin biraa jiraatucha baga isiniin gahee woroonni musliima taatan hundumti keessaniyyuu Eid Mubarak isiniin jedha ashamarka fuune woroonni kiristaanallee amantii fi kutaadhaan osoo waliin hin qoodin isiniin jedha viidiyoo kiyya kana akka xumuraa kana ilaaltan abdii guddaa isinirraa qaba isin barsiisuuf osoo hin taane ittiin haa bohaartanii fi oolmaa kiyya Eid akkamitti maal akka qopheeffadhee fi akkamitti akka itti qophaa'e isinitti mul'isuuf malee ittiin haa bohaartaniif malee isin barsiisuuf miti jechuudha haala kanaan kennettoo akaayataa jira jechuudha kennettoo kana akaayii keessa irraa haraa jira akkaataan inni irraa hara isinitti mul'ata mikin magaalli tokko tokko akka keessatti erga hafee booda ergas irraa hara jechuudha guutuun isaa yoo gurraachate xiqqoo hin hadhaaya hin mi'aawullee yoo magaalli tokko tokko keessatti hafee ammoo baay'ee bareedaa ta'a jechuudha akkuma alaslaasaa kuukaati jechuudha yeroo gaheellee isinitti mul'isa jechuudha an akkanumatti magaala keessatti hambisa akkuma isin argartan kana haala kanaan akaa jechuudha asirratti geessee xumuree jira ibiddarra godhee jira jechuudha kan itti rige daaraan kinoo akkana jira jechuudha daaraatti rige daaraa kana ergatti rige yeroo irraa dhiqu haaluma salphaadhaan naa dhiqame jechuudha kurree irraa banaa dhiisaa sababni isaa akka olne jalaan ganaaf fallee fi kurree irraa banee wanti biraa wanti hojjedhu waa baay'ee jira hiikaa dhiqachuu jira waa baay'ee jira mire sababa saniif jechuudha amma kinoo naa danfee jira danfiisa isaa argitanii maashaallah baay'ee magaalaa akka kookaa ta'e jechuudha magaaluma hedduu bareeda maashaallaadha baay'ee mi'aayillee akkasuma kennettoo mi'aayaa ajaa'ibaati jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallaadha magaala ajaa'ibaa ta'e naa bahe jechuudha sababni inni magaala kana ta'eef guutuu isaa hin gurraachesin kennettoo guutuu isaa osoo hin gurraachesin garbuu yeroo kaa'u magaala tokko erga keessa hafee booda yeroo san irraa hara jechuudha guutuun isaa yoo cinca'e immoo hin hadhaa haallee akkasuma dhabni isaallee baay'ee keessaa xuxxame jechuudha sababa saniif akkana godhe maashaallah baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha haala kanaan qopheeffadheera ani ka qopheeffadhe distii kana tokkoo fi gimmaasha jechuudha baaldii kana keessatti qopheeffadheera akkuma isin argartan kana baaldii kiyyallee ulee kinoo qopheeffadheera jechuudha waan ittiin xallalullee qopheeffadhee jira baaldii kana namni hin beekne hin jiru akkanatti iyyuu hin beektanii kinoo haala kanaan ulee qopheessee jira osoo irra hin kaayin osoo garbuu hin keessaa guuruu hin eegalin dura isa qopheeffadhee haala kana itti xallalataa jira jechuudha harka tokkoon viidiyoo waraabaa harka tokkoon waraabuun keessa nama hin mijatu baay'ee ulfaata viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaata namni kamuu haala salphaadhaan viidiyoo waraabee kan gadhiisu hin jiru asumaan laayik sheer naa gochuun irraanfatina isin hin jedha sababni isaa viidiyoo namni nama qarqaaru bakka hin jirretti sanuu baay'ee ulfaata waan ta'eef haala kanaan geessee jira amma bullee jira jechuudha bariisaa isaati anka akaayii galgalaa garuu kun bariisaadha akkuma isin argartan kana kinooti as biratti qimamii qarafaa qopheeffadheera jechuudha qimamii qarafaa kana hin daakuuf deemaa jira jechuudha qimamii qarafaa kana daakkataa jira jechuudha akkuma isin argartan kana kinooti haala kanaan qimamii qarafaa kana daakkadhaa wanna itti naqu waan muraasa jechuudha as haga xumuraa yoo hordoftan argitan jechuudha qarafaa kinooti mankaa tokkoo fi biratti naqataa jira jechuudha akkuma isin argartan kana maankaa tokkoof kan shoorba san tokkoo fi xiqqoo moo'ii bira itti dabalee as biratti akka kennettootti jechuudha burtukaana naqataa jira macammaqa burtukaanaa fi loomii kana yoo barbaadan na bira kuttaa isin jira inni kun tokkoffaadhaan isiniif bitaa namoonni bitachuu barbaadani qola isaalleettuma darba haanaa urgeessuuf garuuyyuu achi yoo akkas itti gaddarbee naan cammaqamne waan ta'eef sababa saniif akkanatti itti na cammaqee ka'ee qolli isaallee waan dhiqa'ee qopheeffadheeruuf ittuma naqa jechuudha burtukaanaan haynatti naqu burtukaana sadii itti naqadha jechuudha akkuma isin argartan kana burtukaana sadii itti naqa jechuudha guyyaan bahiinsa isaa jala buusee jira iidiin sanbata guddaa jedha ani yoon buusee
jimaata galgala buusee jechuudha. Jimaata galgala buusee qidaamee ganama qimamii kanneen guutuu isaatti naqaa jira jechuudha. Jimaata galgala buusee sababa sanii jecha loomii firee lama qopheeffadheera. Osoo lafa jala guyyaa 3 hin dura buufadhu ta'ee qimamii loomii kan ittiin cuunfu jechaadha. Sababa sanii fi loomii wanni itti cuunfaa jiruu fi guyyaa waan jala gahee fi asirratti illee daa'imatti godhataara. Daa'imni kun daa'ima gurraacha namni hin beekne hin jiru. Daa'ima gurraacha daa'ima manaati. Sababa saniif akkana jira isan limaan kalamaatti naqadhee amma kinooti isan limaan kalamaatti naqataa jira jechuudha. Mashallah bakka sitti haala kanaan akkasii qopheeffadheera. Namni jedhamu na hubattan jedhee yaada. Ani oranjiitti naqu. Oranjiitti naqu kanneen uumatti naqa malee oranjiitti naqu. Oranjii osoo itti naqu barbaade ho'aa isaa. As biratti guyyaa inni bahee jiru jechuudha. Guyyaa sanbata guddaa walumaan laallaa jechuudha. Kinooti akkana fakkaatee jira jechuudha. Mashallah naaf bahee jira. Wanni itti dabalee kinoo waan numas hin argitan loomiidha. Akkasuma daa'ima burtukaana jechuufi qarafaadha jechuudha. Waa gana bichaadha. Mashallah baay'ee ajaa'iba ta'e naa bahee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana baay'ee bareedaa ta'e naa bahee jira. Mashallah hedduu mi'aayee jechuudha. Qallal kana mi'aawu sababni inni akkana mi'aayaa naaf ta'eef wannuma fayyadame kanneen qofaaf jechuudha. Keessumattuyyuu garbuu yeroo akaa'u jechaadha. Haala kanaan kinoo akkuma isin argitan kana haala kanaan bahee jira jechuudha. As biraa lukkuu ganataa xalaa jira jechuudha. Lukkuun ani fayyadame lukkuu lama garuu viidiyoo baay'ee isin waraabne sababni isaa albee yookiin beellawaa waan yuutuubiin na urguuf jecha baay'irratti qabeessaniif waraabne jechuudha. Yaa ugaa hanga muraasa isiniif mul'isee jira. Yeroo biraa akka kana jaallataniif waraabuu abdii guddaa qaba jechuudha. Amma yeroo illee namni jennee dukkanallee galgala jechuudha. Halkanillee halkan hojjetan hojjenne waan ta'eef sa'aatiillee sa'aatii badaadha. Akkasumatti wal qaqqabate yeroo baay'ee isin waraabee hin jiru. Yeroo biraa sirriitti akkasiniif waraabuu abdii guddaa sanirraa qaba jechuudha. Asin viidiyoo kee kana namni ilaaltan kamiyyuu subscribe like gochuu hin irraanfatina akkasin irraa dabadeellee hin beeka jechuudha. Viidiyoo yookaan baay'ee isiniif waraabne guutuu isiniif waraabne hanga danda'e tokko xiqqoo isinii momokkoolee jira baay'ee isiniif waraabee hin jiru jechuudha. Naa hubattan jedhee yaada. Sababni isaa baay'ee nama mijatu jechuudha. As bira gana xaxxilee geessee hin dhiqataa jira jechuudha. Beekas hin jala daddabsiise malee suutaan dhiqee sirriitti dhiqeeraalle garuu viidiyoon akka hin dheeranneef jecha waan jalaa dheeraa ta'ee jiruuf sababa saniif xiqqeessee akkanatti viidiyoo dheeraa ture. Viidiyoo sirriitti dheeraa ture sababa saniif akkanatti dhiqeessee jechuudha. As biratti shunkurtii quncisee geessee shunkurtii daakaa jira jechuudha. Inni kunillee dheeraa ture garuu beekaa xiqqeesse jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah maashina kana nama hedduuf bitee jira jechuudha baazarii keessa. Anillee achi keessa nama keessa hambifadhe jechuudha. Haala kanaan kinoo shunkurtii daakkadhee qopheeffadhee jira. Amma as biratti shunkurtiin kiyya naaf bilchaatee zayitiyootti godhu isinitti mul'isne barbareetti naqataara. Barbaree kiiloo gimmaasha mazaneetti naqataara jechuudha. Kiiloo gimmaasha jechuudha. Barbaree manaati. Kiiloo gimmaasha jechuudha. Lukkuu lamaaf kiiloo gimmaashatti naqataa jira. Naaf gahaa waan ta'eef jechuudha. Akka bakka jiddu galeessa naa ta'a jechuudha. Indaalachatullee jiddu galeessa naaf ta'a na jalaallee indaalachatullee marallee birallee hin darbu jechuudha. Haala kanaan isaa sha'aa jira jechuudha. Guutuu isaa isiniif waraabuu danda'u garuu hanga danda'een keessaa isiniif waraaba yoo danda'e gaafa iddaallee isiniif waraaba garuu guutuun kutuutti na hin danda'amu natti hin fakkaatu maaliif jennaan namni na gargaaru hin jiru kophaa kiyya waan ta'eef akkasitti waraabuun baay'ee na hin mijatu hin beektanii. Harka tokkoon viidiyoo waraabaa hojjechuun as biratti qulleetii isaa geesse hunda isaa xumureera jechuudha. Akkuma isin argartan kana lafeetti naqachuu malee wanti naaf hin jiru guutuu sirriitti qulle'ee jira jechuudha. As biratti kororimaatti naqataara. Kororimaa kana isin garwaaddaa itti naquu dandeettanii ana ammoo maankaa shoorbaan lama itti naqadhe akkasuma immoo makallashaa boodarrallee itti naqadha ammallee itti naqadha. Makallashaallee maankaa shoorbaa tokko osoo oli hin guutin itti naqe jechuudha hin guunne. As biratti haala kanaan lukkuu kiyyaa dhiqamee geeffamee jira garuu ammallee yeroo lama irra lolla'ee jechuudha. Akka xumuramee as keessa guuramee jiru jechuudha. Dhiqamee sirriitti ammallee yeroo lama irra lolla'aa jechuudha bishaaniin. Akkuma isin argartan kana bakka namni tokko garagaraatti guruu danda'ani garuu hundaa bakkuma tokkotti naqadha. Kan namni hundi bakkuma garagaraatiif hojjetaa mire ani garuu ofii kiyya akka nama hin beeku kiyya akkana jechuudha. Akkan haanitti hojjedhu hundumaayyuu bakkuma tokkotti naqadha. As biratti
hundaatti naqadhee geeffadheera jechuudha. Asirratti kinoo bilchaatee jira. Guutuu isaatti isinitti mul'ifne ibiddayyuu jala dhaamsee jira jechuudha. Ibidda jala dhaamsee dhadhaa qopheeffadhee dhadhaa keessatti godhataa jira jechuudha. Ibidduu jala dhaamee jira, xumuramee jira waan ta'eef asirratti dhadhaatti godhataa jira jechuudha. Jidduudhaan gara waan biraallee deema. Sababa isiniif viidiyoo baay'ee isin waraabuu hin dandeenye kana qofaa miti wanti ani hojjetaa jiru. Mashallah haala kanaan na xumuramee qophaa'ee jira jechuudha. Argitanii ibidduu jala dhaamee jira. Haga ibidduu jala dhaamee tutturee jira jechuudha. Kushiinatti hojjedhe jechuudha. Hundumaayyuu kennetollee ta'ee kanallee ta'ee kushina hojjedhe. Wanta kana kushiinatti hojjechuutu nama salphata waan ta'eef kushina hojjetadhe jechuudha. Haala kanaan hojiilee yooxiillee xumuradhe geeffadhe jira. Mashallah hiiqaa saafaa 4 dhiqee jechuudha. Argitanii kusan argitan kana hiiqaa biffee keessa dachaasuu fi kan gara biraatitti deebisu itti fayyadamu jechuudha. Kushiinatti itti fayyadamu. Kushiinatti fayyadamu sin jedhu katakkaatti hin fayyadamnee fi qaqaratti fayyadamu gara dhiqadheera. Akkuma isin argartan kana kinoo saafaa 4 guuradhee jira jechuudha. Haala kanaanii qaqaratti fayyadamee fi qaqara fayyadamnee asirratti mana sirreessaa jirra. Kophaa keessoo hin taane abbaa mana kee wajjin mana sirreessaa jirra jechuudha. Minxaafii afaarraa minxaafiin kun waan dhiiratee bira darbeef jecha ol cabsineeti jechuudha. Maashaallah manni kee haala kanaan naa xumuramee jira jechuudha. Kinootii meeshaa biffee dachaafadhee haala kanaan dikoorillee haala kanaan itti tottolfadheera. Maashaallah qalallee jedhe kajedhe jechuudha. Manni kiyya xiqqoo bareedduudha. Baay'ee jaalladha mana kiyya. Maaliif jennaaniin mana namaa irraa kan gammachiisu manumatti xiqqoo bareeddu tana jechuudha. Anaaf bareedduudha warqiidhaallee maaliif jennaan wanta namaa irraa waan kiyyatu na gammachiisa waan ta'eef wanti namaa guddaan na gammachiisu xiqqashuma kiyya kana jechuudha. Warroonni ijoolleen biyya alaa jirtan rabbi nagaan isin galchee gammachuudhaan maatii fi firoottan keessaa wajjin akka isin dabarsiisu isiniin jedha. Bara baranaa biyya alaatii hiitanii bara dhufu jechuudha. Mana keessanitti nama gammachuun dabarsiisu naa taasisu isiniin jedha. Haala kanaan akkanatti dikoorillee hojjetadhee mana kee irratti jechuudha. Maashaallah qalalli godhee xumuree jira jechuudha. Mana kiyya haala kanaan ittiin dabarsaa jira. Akka jaalattan abdii guddaa sanarraa qaba jechuudha. Asumaan subscribe, like, share gochuuf hin irraanfatina. Isin jaaladha, umuriin adiidha. Akka na jaalattanii fi akka na kabajjan akka naaf gammaddan abdii guddaa sanarraa qaba. Hixaana aarsaa jira jechuudha. Kasaleen qabsiisu jedhee istoofittis akka jechuudha. Haala kanaan dabarsaa jira. Maashaallah nagaa.